Maqaan koo Eebbisaa Nabiyyuun jedhama. Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidollootti dhaladhee guddadhe. Mana barumsaa Sachumattan baradhe. Karaa hojii kanaatti garuu kanan danda'e. Normally biyya nuyi keessa jirru keessatti moroof gara hojiitti kan galamu hojii barbaachuu marraati. Hojii barbaacharra duwwaatu hin taane garuu xiyyeeffannaan hojii maxxansaa irratti qabus keessatti kan dabalamu ta'a. Bifa kanaan hojii maxxansaa jalqabe. Kana duwwaa moomini hojii maxxansaa kana hiriyaa koo Gammachuu Maarqos wajjin hojjenna. Manni maxxansaa keenya mana maxxansaa halluu jedhama. Manni maxxansaa halluu hojii maxxansaa guutummaatti hin hojjenna. Hojii maxxansaa guutummaatti gaafa jedhu hojii maxxansaa bal'aadha. Achi keessatti moroof tiishartii maxxansaatti bu'aa tiishartiitiin beekamaadha. Bu'aalee maxxansaa keessaa kanneen akka biroozarii, kan akka filaayerii, kan akka baanerii, istiikerii fi isaaniin maleellee wantoota akka kitaabaa, loogoo, dizaayinii jechuudha, giraafiksii dizaayinii kana kan wal qabate bu'aa maxxansaa kamiiniyyuu nu biraatiin namni argachuu hin danda'a jechuudha. Kaayyoon guddaan hundeeffama mana maxxansaa keenyaa normaali akkuma beekamu yeroo kanatti namni kamiyyuu kan inni barbaadu hojii mul'ata isaatti hojjechuudha. Mul'ata keenya irratti hundoofne hojii keessa keenya jiru hojjechuudhaaf mana maxxansaa kan jalqabne. Manni maxxansaa kun immoo hamma har'aatti dargaggoota meeqaaf hojii carraa uumeera isa jedhuuf wanta gaarii tokko na gaafattee gaaffii gaarii akka inni ta'etti fudhadhe deebii gaarii siin deebisa. Maal asite carraa hojii gaafa jedhamu miindessanii hojjechuu caalaayyuu linkiidhaan walii wajjin hojjechuun hojiin wal hidhataadhaan walii wajjin hojjechuudhaan namni yeroo kamittiyyuu bu'aa walirraa argata. Kanaaf akka seeliitti piroodaaktii keenya gurguranii dargaggoonni itti fayyadamaa turaniiru, itti fayyadamaa jiru. Ammas immoo nama gara keenyatti hojii fidu hojii gaafa gara keenyatti fidanii sheerii keenyarraa isaaniif kaffaltii gochuudhaan dargaggoota faana hojjetaatti jirra. Gara fuulduraatti maashinii yookaanis immoo bu'aalee maxxansaa hundumaa of biratti xumuruudhaaf amma hidhataan kan inni hojjennu jira. Bu'aa maxxansaa kan hundumaa of biratti xumuruudhaaf maashinoonni barbaachisan jiru. Akkuma beekamu maashinii maxxansaa hundumaa qabaachuun baay'ee carraansaa dhiphaadha. Carraansaa dhiphaa haa ta'u iyyuu malee hamma dandeettii keenyaatti maashinoota gurguddaa gashine maxxansaa amma irra jirurraa duwwaa otoo hin taane akkuma maxxansaatti hojii guddaa bal'aadhaa fi biyya keenya keessatti badaa ammayyuu hojjetamaa jirre hamma inni ta'ee jirutti gara levelii itti aanutti maxxansaa wantoota akka giraafiksii levelii itti aanutti dabarsuudhaaf wantoota hundumaa immoo moroof teekinooloojii wajjin wal qabsiisnee gochuudhaaf wantoota mul'ata qabna jechaadha. Dargaggoota sammuu hojii qabanii fi damoo gara hojiitti galuudhaaf karaan itti dhiphatee jiruuf gorsaan qabu yoo jiraate namni kamiyyuu hojii kan inni jalqabu mooraalii irraati malee hojii irraa miti jechaadha. Karoora irraati. Namni immoo karoora isaatti galee hojii hojjechuudhaaf yeroo baay'ee wanta dhaloonni shawwadamu jira. Maalidha seete goolii kaata. Goolii gaafa kaatu iji isaa goolii sana bira ga'uudha malee waan goolii sanaaf barbaachisu irra hin jiru. Ija kee gaafa goolii irra kaattu immoo miira kee hin xoqoxaxxortu hamma gaafa dhattee wanta sana harkaan qabattutti miira kee hin xoqoxaxxortu. Kanaaf iyyuu goolii sanatti yookaan immoo mul'ata qaban sana bira ga'uudhaaf
isteeppii yookaas karaa keessa deemuu qaban hundumaa gaafa deemanii akka isteeppii sanatti deemaa jiran akka guddinarra jiran akka mul'ata isaanii bira gahaa jiran gammadaa mul'ata isaanii irratti akka isaan hojjetanii kaka'umsa qabaniin immoo noormaalii qoba qobaarra walitti hidhatee namni yoo hojjete bu'aa guddaa hin galmeessisa jedhee namana. Bu'aan maxxansaa wanta uummata hundumaa bira gahee sammuu uummataa keessatti waa'ee uumuu danda'udha. Fakkeenyaaf wantoonni barreeffamaan maxxanfamanii yookaan mootummaatu mormaa yookaan immoo qaama mootummaa wajjin waliin galleetu mormaa. Sana keessatti garuu wal-dhabdee tokko malee amma hammaatti hojjetaatti jirra. Deeggarsi hammanatti kara kamiiniyyuu deeggarsi nu godhamaatti jiru hammanatti yoo jiraachuudhaa baate iyyuu garuu dhaabbatoota wajjin hidhataan dhaabbatoota dhuunfaa wajjin hojii hojjetaatti jirra.